Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaashamannee ganda duwwaa tokko keessa argamna. Ollaa manneen kanneeniiti. Ila ispaaltiin mana mabulee mata ijoolleen deemtu kanaan gadiin ispaaltii gadi baana jechuudha. Ispaaltii karaa hada abbaa isa deemsu sanniin irratti. Bira yoo as lubni asiin kun masjiida Kulafaa Urraashidiin bira jirra. Masgiidni illaas ispaaltiin illaas amma asiin lafa tana seenuuf deemna. Kun waa akka suuqii ta godhaniiran tuni irraa kaasee asiin ta qorqoorroo tana kaarii 300dha. Akkana jira margi. Maashaallah. Akkana jira mana kana ufarra akka qabdi. Luukii 80 wayi jedhani manni. Eessumoota kunoo lafti akkana jira. Kino ollaan akkana jira kun asiin masgiida bira. Lafti lafa guddoodha. 01 keessa lafti dhaqaadha 300 hagana marallee argamu 200 kan lafa guute. Kun mana bishaan hin qabdi ifaan ittiin galle. Koorniisiin galee hin jiruyyuu keessi illee dubni illee garafameera. Mana fincaanii ala irraallee hin qabdi kutaalee hedduu qabdi. Warri ka himatu miliyoona 1,500 awwaan kennaniin illee argeera. Daafoyyuu bilbilaa waliin haasofna. Ganda duwwaa tokkooti Shaashamannee.